Alillee dharraa garramuu jedhama. Biyya Gujii keessaa dhufee achi keessatti intalli kootii qabamtee dhukkubfattee kadhata hedduu godhanii akka malee jeeqamee jennaani achi ba'ee dhufe. Gaafa isaan keessatti akkasaan jedhan digimtiin ba'a atoo jedhanii olola facaanatti dubbatan. Innanatti dubbatan keessatti obbolaawwan xiyya akka qabadhu gootu bobbaa waaqaa nama waaqaa wayyaa kadhata haddoo hundumaa keessina fidinaa jedhan. Isaan garuu manuma tonkaayii geessii tonkaayii akkas godhe isiniin jedhanii turanii akkas jedhaa turan. Jennaan anummaan higeechu Iyesuus ibiddaan fullaa'e mana kiyallee ibiddaan itti fullaa intalli kootillee hin fayyiti adamuttee fadhee harka qabadhee dhufe. Akkam akka godhumee dursaati nutti maadhibee ishee maal akka ture sirriitti akka ifanuuf ta'utti. Isin waan ta'eef guyyaa harka hidhaa luka hidhaa foora hin argadhu. Ani foora biratti argadhu. Mana barumsaa keessaa qabattee galte haanirraa qabattee galte. Galtee jennaani achumarraa bilichoomtee tokkaate kutaa 8 baratti. Alkaan foora dhabee guyyaa foora dhabee ta'uudhaan naani obbolaawwan diyamu as keessatti angudina Gujii keessaa dhufee asitti furmaata argadhe. Amma kunoo hiikaltee jirti lukarraa hiikaltee jirti harkarraa hiikaltee jirti waaqni reebee na dhaqqabe. Ilaa obboleettii koo kana warri argitan maal waaqayyoo gara Kubee ture sababa barnootaa kan ka'e kutaa 8 baradhaa hiriyaa koorraa qabxii gadi bu'uunyaanii barsichuu gaafadhe qabxii maaf irraa gadi buustee jedhee gaafannaanii namoota anis lolasii kan deemne deebi'ee dhiifa irraa fudhe achiin booda immoo aarii isaarraan kan ka'e immoo aarii akka malee aaree bu'aa galii barnoota barnootaa irraa baranneeyyuu tureeyyuu peeniif jeftara dhiisee ijoolleen naa galteeni achumaan immoo sammuun kee aariin guutamee qabame immoo turree akkasumas sammuun kee qabame aariitti baay'isaa dhufe eega seenaa namni naa salphiyuu dasnaa'edha na salootiitiin immoo narraa fagaatu immoo natti hin tolu naa kadhadhu hunda dasnaa'edha bakka innas tajaajiltoota narraa baay'atan hin cinqama inna tajaajiltoota narraa fagaatan hin cinqama achiin booda innaa sannaatti dhufanii naa kadhatan baay'ee dasnaa'edha natti tolu. Odootii yoo akka hiika tokkicha narraa fagaatu tajaajiltoota narraa fagaatu barbaadu. Achumaan isaan immoo naa kadhatanii bilisa baateeftuu naan jedhanii gaafa sanirraan immoo bilisa baay'ee dasnaa'edha. Alam kana miti aye ulfaatadha. Ani halkanii na bari udide guyyaa immoo na udide baay'een gadde chinatti jedha walaatti godina Gujii sana baay'een cannaqamaa ture fidii kootu jedhe isaanillee akkasittiin jedhani lakkii ati hin geessiniiti warma tonkaayii irratti hojjetan achumarratti ittiin isaan irraa achumarraa ittiin hiikamaa jedhanii baay'ee doorsisaa turan. Laki tokkaayii immoo kaleessa sagarreerraa ilmaan namaa baay'ee nyaatee jira. Inni hafuura hamaadhaaf jikootu waldaadha dhaqee hirmaatu tokko hin jira. Inni fayyisaa bilisa fudhattee galtaan jedhee kanumarratti ishiinis fiddee dhufte. Gaafa fiddee dhuftu qabaan dadhabeetu shaashiidhaan harka ishii duubatti hidhaniitu fidan. Maani kaafuneelee anattu gaafii ta'e baay'ee bicoon akka kana jirtu furdoo turte minaan nyaattu minaan afaashii seenu yaada maangoo waan ta'e kana afaanitti gadi nannaa
giddiidha fudhatti isayyuu gaafate nu arrabsiti fidanii dhufanii makiinaa inni buune mana kiyyatti gaafa galu ta'uu didee ammallee ta'uu didee halkan sana taraa ol jennee tokko irra faa kun immoo ta'eeti ishee egaa isumaanuu raftuu harkaan luka yoo hiine garaachaan foqotti lafarratti hin jette foqotti achumaa finnee dhumne gaafa amusii galgala finnee dhumneetu kuni dubartii tokkotti ergamee jira sammuu ishii keessaa fuutetti amma garuu sammuun ishii isaatti deebi'eera deebi'ee jira ishiin fayyiti sin waaqayyoon kadhadhaan jedha raajini ergasii kadhanneetu ishiin rafaa dhufte sammuu ishii iddootti deebi'aa dhufe waan biraa waan jedhu waaqa guddaa kanaa sirriitti galatu. Isa dabareedhaan itti darbanii harka hidhanii bulchan Yesuus battalatti irraa hiike.